Oduu ijoo akka addunyaatti lammiileen miliyoona 150 ol ta'an mana malee kan jiraatan ta'uun himame. Lakkoofsi uummataa biyyaalessaa waggoota 3 keessatti kan geggeeffamu ta'uun himame. Lammiileen Naayijeeriyaa qaala'insa jireenyaa biyyattii mudateef sirna kadhannaa geggeessan. Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo waliif TV irraa oduu yeroo kanaatii fi qabannee jirruun isin biraan ga'a. Daani'eel Tasfaayitii haga xumuraattiin waliin ta'a. Naannoo Amaaraatti labsiin yeroo ariifachiisaa baatiiwwan 4tiif dheereffame. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii addaa tokkoffaa bara hojii sadaffaa irra geggeesseen labsiin nageenyaaf tasgabbii uummataa kabachiisu ba'e lakkoofsi 1299 muraa 2015 akka dheeratu yaada murtoo dhiyaate erga qoratee booda raggaasiseera. Yaadni murtoo kun sagalee mormii 3 kan sagalee laanne 2 fi sagalee caalmaan baatiiwwan 4f akka dheeratu ragga'ee jira. Yeroon hojii miseensota boordii qorannoo labsii yeroo ariifachiisaa akka dheeratu yaada murtoo dhiyaates erga qoratee booda raggaasisee jira. Itoophiyaatti lammiileen miliyoona 2,600 ol mana malee kan jiraatan ta'uu World Economic Forum gabaasee jira. Akka addunyaatti ammoo lammiileen miliyoona 150 ol mana malee kan jiraatan akka ta'es ibsamee jira. Girmaa Guddisaa dabalataas isinitti hima. Akka addunyaatti lammiileen miliyoonaan lakkaawwaman sababa rakkoo garaagaraatiin diida yookiin mana malee jiraachuun jireenya hin taane waliin wallaansoo cimaa keessa seenu. Lammiileen mana malee jiraatan kunneen ammoo deeggarsa qaamolee garaagaraatiin taasifamus sababa hanqina dhaqqabummaan deeggarsaatiin rakkoo garaagaraatiif saaxilamu. Jireenyi mana malee jiraatamu kun ammoo lammiilee kanneen irratti danqaa guddaa ta'uun murtoowwan hin taane akka isaan murteessan taasisa. Lammiileen kunneen jireenya isaanii mo'achuuf jecha gochawwan hin taane kanneen akka daldala sammuu nama hadochum, daldala saalqunnamtii, daldala qaamoo fi gurguruu, godaansa seeraan alaatiif hanna ajjechaa fi gochawwan seera cabsan irratti bobba'anii argamu. Yakka isaan hojjetan kanaan ammoo poolisii waliin wallaansoo biraa keessa galu dhumarratti sammuu to'annoo seeraa jala ooluun mana hidhaatti darbatamu. Biyyoonni manneen jireenya lammiilee gahaa hin qabne akka addunyaatti eenyufaadha yoo jenne ammoo bara faranjoota 2021 keessa lammiileen miliyoona 150 kan ta'an mana malee jiraachaa jiru jechuun World Economic Forum ifoomsee jira. Kana jechuun ammoo lakkoofsa uummata addunyaa 200 kan ta'u qooddata jechuudha. Kanaanis wal qabatee Yuunivarsiitiin Ameerikaatti argamu Yaal Yuunivarsiitii akka beeksisetti sadarkaa biyyoota addunyaa mana jireenyaa lammiilee hin qabne 20 kan ta'an ifoomsee jira. Tokkoffaan Naayijeeriyaa yoo taatu lammiilee miliyoona 24 ta'an Naayijeeriyaa keessatti mana jireenyaa hin qaban. Lammaffaan Paakistaan yoo taatu lammiilee miliyoona 20 kan ta'an mana jireenyaa hin qabani. Masir sadarkaa sadaffaa yoo qabattu lammiilee miliyoona 12 kan ta'an mana malee jiraachuu irratti argamu. Sooriyaan arfaffaa yoo taatu lammiilee miliyoona 6.5 mana hin qaban. Shanaffaan Koongoo lammiilee miliyoona 5.3 mana hin qaban mana malees jiraachaa jiru. Itoophiyaatti ammoo lammiilee miliyoona 2.6 kan ta'an mana malee kan jiraatan yoo ta'an akka gabaasa yuunivarsiitii Yaal kanatti Itoophiyaan sadarkaa arfaffaarra kaa'ee jira. Chaayinaan Itoophiyaatti aanuun sadarkaa 15ffaa yoo qabattu lammiilee miliyoona 2.5 kan ta'an mana malee Chaayinaa keessatti jiraachaa jiru. Iraaq 16ffaa, Kaameroon 17ffaa dabalataan Induraan sadarkaa 18ffaa qabattee jirti. Ameerikaan biyyoota 20 filaman keessa jiraachuu baattus biyya lammiileen mana malee hedduminaan keessatti jiraatanidha. Ameerikaatti lammiileen 100,000 keessaa lammiileen 432 kan ta'an mana malee jiraachaa jiru jechuun qorannoon kun beeksisee jira. Qabxileen akka sababatti eeraman keessaa balaa uumamaa fi namtolchee, waraana walwaliinii, hongee fi gogiinsa akkasumas dhukkuboota daddarboo isaan tokko jechuun qorannoon kun kan addeessu. Dooniin guddoon Abbaay jedhamtu yeroo jalqabaaf meeshaalee Itoophiyaa fe'uudhaan Jibuutii geesse. Dooniin guddoon Abbaayituu jedhamtu yeroo jalqabaatiif meeshaalee Itoophiyaa fe'uudhaan Jibuutii ga'u tajaajilli geejjiba galaanaa fi loojistiikii beeksisee jira. Dooniin Abbaayituu jedhamtu kun alaabaa Itoophiyaan galmaa'uun waxabajji 2015 eegalte yeroo jalqabaaf xaa'oo biyyoo Itoophiyaa fe'uudhaan Jibuutii geessee jiraachuun himamee jira. Dooniin kun xaa'oo NPSC fi NPSB meetirik toonii 60 buufata doonii Morookoo Joor Filaasfaar jedhamu
gara buufata Jibuutii fiduun eeramee jira. Yeroo ammaas tajaajila kontiraataa yeroon buufataalee Awurooppaa, Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiran gidduutti tajaajila fe'umsaa kennuun sharafa alaa argamsiisaa jiraachuun eeramee jira. Wayitaa kontiraataa ishee xumurtees hojii tajaajila fe'umsaa Itoophiyaa kan hojjettu ta'uun eerameera. Torbeewwan lamaan itti aanan keessa dooniiwwan gurguddoon xaa'oo meetirik toonii 83 fi 400 fi 51 fe'an Jibuutii kan ga'an ta'uu ragaan tajaajilicharraa argame ni mul'isa. Lakkoofsi uummataa biyyoolessaa waggoota 3 keessatti kan geggeeffamu ta'uun himame. Waggoota 3 itti aananii dhufan keessatti lakkaawwii uummataa biyyoolessaa geggeessuuf karoorfachuu ministeerri karooraaf misoomaa beeksise. Akkaataa karoora ministeerichi ifoomseetti waggoota 3 dhufan keessatti lakkaawwii dinagdee fi qonnaa fi lakkoofsi uummataa manaa kan geggeeffamu ta'uu hima. Ministeerichi lakkaawwii uummataa kana taasisuuf fedhii kan qabu ta'us ulaagaaleen seera idila addunyaa kaa'aman gocha kana kan hin eeyyamne waan ta'eef ministeerichi gocha kana tursiisuu himanii jiru. Hospitaalli Qidduus Phexros amajjii 27 hanga guraandhala 1 bara 2016tti tajaajila yaala bilisaa kennuuf ta'uun ibsamee jira. Yaala fayyaa daa'immanii dhibee keessoo, ilkaanii, onnee, gogaa fi wal hormaataa akkasumas yaala baqaqsanii yaalu pilaastika irratti tajaajila bilisaa kan kennu ta'uun himee jira. Hospitaalichi dhaabbata tola ooltummaa Egypt Coptic Missionary jedhamu waliin ta'uun ogeeyyii yaala fayyaa Ameerikaa dhufaniin tajaajila bilisaa kana laachuuf ta'uu eeramee jira. Hawaasni tajaajila kanneen bilisaan argachuu barbaadan guyyoota eerame kana keessatti ganama sa'aatii 2:00 hanga waaree booda sa'aatii 11:00 hospitaalichatti argamuun carraa kana fayyadamuu kan danda'an ta'uu beeksisee jira. Lammiileen Naayijeeriyaa qaala'insa jireenyaa biyyattii mudateef sirna kadhannaa geggeessanii jiru. Liyaa Taaddasee dabalata qabdi. Lammiileen Naayijeeriyaa rakkoo yaaddessaan diinagdee biyyattii mudateera jechuun diinagdee biyya isaaniif kadhatan. Daldaltoonni kutaa bittaa kaanoo jiraatan uumaan gidduu seenee jeequmsa jireenyaa akka furu tokkummaan kadhataniiti jiru. Daldaltoonni naannoo bittaa kaanoo bakka oomishni huccuu bal'inaan itti oomishamu kan jiraatan yoo ta'u walitti qabamuun kadhatan. Daldaltoonni suuqii isaanii cufanii kadhannaa waloo kanaaf walitti qabaman. Waaqayyo gidduu seenee jeequmsa jireenyaa hafuru malee qondaaltonni mootummaa Naayijeeriyaa homaa hin godhan jedhan. Daldalaan hamisuu isaanii akka jedhanitti qaala'insi jireenyaa to'annaa ala ta'aa waan jiruuf namoonni hedduun nyaatanii buluuf rakkachaa jiraachuu isaanii dubbataniiti jiru. Kadhannaa addaa kana waliin kan kadhannu uumaan akka nu gargaaruuf sababni isaa mootummaan biyya keenyaa rakkoo kana dhaabuuf maal hojjechaa akka jiru waan hin beekneef jedhan. Ruuzii fi sukkaarri amma Naayijeeriyaa keessatti meeshaalee qananii ta'uu isaanii kan hubachiisan yoo ta'u rakkoo kana keessaa ba'uuf kan amanan nu gargaarsa waaqayyoo qofaa irratti hirkachuudhas jedhan. Biyyi Afrikaa dhiyaa kun qaala'insa jireenyaa waggoota 12 keessatti sadarkaa olaanaan mudateera. Ragaan biiroo istaatiksii biyyaalessaa biyyatti akka agarsiisutti qaala'insi jireenyaa muddee 2023 dhibbentaa 28.9 ta'uu ibseeti jira. Pireezidaantiin Boolaa Tinuubuu caamsaa bara 2023 aangoo qabatanii yeroo aangoo qabatanitti deeggarsa boba'aa akka kaafamu labsuun isaanii qaala'insa jireenyaa hammeessee jiras jedhama. Deeggarsa boba'aatiif ji'a ji'aan doolaara miliyoona 500 baasaa kan turse Naayijeeriyaan deeggarsi kun dhaabbilee muraasa qofa kan fayyadu ta'uu ibsuun bu'uuraalee misoomaa adda addaatiif dabaluunis gaarii ta'a jetteetti. Pireezidaantii Tinuubuun baasii jireenyaa sodaachisaa biyya isaanii namoota miliyoona 220 ol qabdu salphisuuf waadaa galuun isaaniis kan yaadatamudha. Kan odeeffanne Alaayin irraati. Nu waliin turtanii oduu keenya waan daawwattanii fi baay'inaan isin galateeffannaa. Qophiileen waliif TV afaan itti ufanii jiru daawwadhaa. Yeroo gaarii.